Hayyee daawwattoota keenya kun qophii addaa Biiftuu Foundation hanga xumura sagantaa keenyaa nu daawwadha. Maqaan keenya jalqaba. Maqaan koo Dajanee Geetahuun jedhama. Hayyee gaafichi akkanadha sirriitti irra sii deebi'a lama sadi. Gaara Harargee guddaadha. Gaara Harargee guddaa qajeelaa akka Aliifaa dheeraa addunyaan beekte akka Burjii Kaliifaadha. Burjii Kaliifaa akka ifasii ta'uuf gamoo guddaa addunyaa kana jechuudha Dubaay keessa jiru. Irraan sii deebi'a. Gaara Harargee guddaa qajeelaa akka Aliifaa dheeraa addunyaan beekte akka Burjii Kaliifaadha. Eenyu kennitamee hayyoota artistoota gootota Oromoo Harargee biqilchite keessa jecha kan Alii Birraa. Wow. Maal siin jedha baay'ee na gammachiiste dhugaa rabbii jechuudha. Ammas kanallee isteejii durra gaafadhee jira namni yeroo jalqabaa